السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغون كيا هردا وراني بلسما وبوني ارجع جبدوي هيوتا أوروموتيف نما هندا ارجع كنا بربانا مالي أنا قف سينجنة ما فيديو كنا وليد أجي كنا يا رب بينجد كان دكتور مرارا قدنا تكوش غير دودو باروان رسيني بوسون كابا يورونون كنيا مون إفنا ما فيديو كنا قلبين أنش كاسا فيديو غربا ورا بكنا نهرد فامي waan hubatamu qabu keessatti uummanni Oromoo dhufaa darbaa gabroonfamaa ajjeefamaa baqachaa inni kaan lubbuutii dhabaa itti dhama'ee itti qabsaa'ee dhiiga isaa dhangalaasee yeroo inni bilisummaa fidu yeroo inni jijjiirama fidu hayya laallaltoonni warri gamnooma beekan warreen namoota baay'ee gamnummaadhaan deeman maal godhan jala seenaniitii harka isaa jalaa micciiranii hayyoota keenya goyyoomsanii jijjiirama kana fuudhanii gara mataa isaaniitti jijjiirratanii kunoo har'aanuu laga keessatti uummata keenya manarratti gubaa uummata keenya sa'aasaa sangaasaa horii isaa qalaa nyaachaa jira gaa jijjiirama kana kan fide garuu qeerroo ture maaliif ree maali kuni maaliif ta'e hayyoonni Oromoo eessa turani beektonni Oromoo eessa turani kaleessa warri qeerroodhaan dhaadattan warri qeerroodhaan faarsitan kai qeerroo kai karaa cufi kai lagadhu kaiti akkas godhi warri jettan har'a qeerroon garatti taa'u dhabee garatti jiraatu dhabee lafa bulu dhabee mana keessaati bahee yeroo ajjeefamu mana keessaati bahee yerooti waan hedduu ta'u maal taatan ree kanaaf ummanni Oromoo sadarbirraatii waa barachuu qabna takka gowwoomuun dhiirummaadha lama gowwoomuun garuu harrummaa fi gowwummaadha kanaaf allama gowwoomneerra sadaffaamos gowwoomuun maaliif nu barbaachisere qeerroon kaleessaa har'a laga jira har'a kana bilisummaa Oromooti eenyuun deeggaree siyaasa kamiyyuu deeggaree miti kan inni laga keessa jiru kan inni hidhatee jiru kan inni kufee kuffisaa jiru eenyuun deeggaree miti siyaasa kam deeggaree miti kafaa'oo abaa'oo isa jedhamu sana deeggaree miti dhimma jiraachuu Oromiyaa dhimma jiraachuu lubbuu isaa fi waa'ee Oromiyaa irratti falmaa kan inni jiru falmaa kan inni taasisudha malee uummata isaaf saba isaadhaaf malee aangoo barbaacha murna siyaasaaf jecha miti kan inni laga jiru qeerroon kaleessa waraanni har'a laga kana keessa jiru waraanni har'a falmachaa jiru maal sinitti fakkaata sinitti qeerroo kaleessaati warra qarree kaleessaati warri har'a kanaaf waan hedduun baacuun waan fedhe jechuun akka barbaadame ta'uu ni mala garuutii waraanni bilisummaa Oromoo kufuu hin danda'u cabuus hin danda'u siniin jechuun barbaada inni gara biraa mee dhugaa dubbachuudhaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun impaayeraan ijaaramte biyyi impaayeraatiin ijaaramte kun immoo yoom filannoo beekti yoom dimokiraasii beekti kalama afaan qawweedhaan bulchuudhaan malee nama ajjeesuudhaan malee kanaaf nageenyaan ni qabsaa'us qabsoon uummata Oromoodhaaf erga ta'eetii wal cina dhaabbachuudha malee wal gargaarreetii gara Oromoo gara fuulduraatti ceesisuudha malee wal qeequu wal cabsuu wal tuffachuu maaltu fide anaaf naagalee akkam beekutti akkan ta'etti qawwee filadheeraa qawweetiin hin bilisa ba'a jedhe inni kaan immoo nagaatiin karaa nageenyaatiin hin bilisummaa Oromoodhaaf fide jedhe nuti kan barbaannu qawwee isaa ta'uu nageenya isaa ta'u uummata kana boqonnaa haa argatu uummanni kun gara nagaatti haa ce'u dimokiraasii dhugaa haa argatu qabeenya isaa irratti biyya isaa irratti laga isaa irratti lafa dhalate hundumaa irratti kabajamee Oromiyaan kan ishee qabdu halagaa sooruu dhiistee orma sooruu dhiistee isa irraatii dhalate isa irraa uumame sana uummata sana tajaajiluu qabdi uummata sanaafis immoo ta'uu qabdi jenneeti amanna kanaaf warri karaa nageenyaan falmanna ittan itti fufaa nuti rakkoo tokko hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoo kanarraa rakkoo hin qabu nu wal cina dhaabbannee garuu waan tokko gochuun dirqama isa jedhudha nutis uummata Oromoof falmina erga ta'e isinis uummata Oromoof falmitu erga ta'e wal cina dhaabbanneeti malee wal arrabsuudhaan wal qeequudhaan wal tuffachuudhaan maqaa wal balleessuudhaan akka sareetti wal ilaaluudhaan ganamaaf galgala waan hin taane wal irratti daguun kun gaarii waan hin taaneef asumaan dhaamsa kana akkasiin hubattan hin barbaada kanaaf impaayerri humnaan ijaaramte humnumaan buutiidha nuti inni ani immoo dimokiraasiitiin nan buusa karaa nan buusa jedhes itti fufuu qaba itti deemuu qaba buusuu qaba uummanni Oromoo garuu nagaa tasgabbaa nagaa waarawaa ta'e itti fufinsa hin qabu dimokiraasii itti fufinsa qabeenya itti fufinsa qabeenya isaarratti akka jiraatu taasisuutu nurra jira jennee amanna waan ta'eef sustainable democracy sustainable development uummata kanaaf argamuu qaba jenneeti yaa
isa kanadha. Kanaaf egaa wantoonni amma ilaaluu qabnu qubee jenereeshiniin kuni siyaasa kamiyyuu bakka bu'eeti kan inni dhaabatee jiru. Qubee jenereeshiniin nagaa waan dhabeefi jireenya isaa waan boora'eefi lafa jiraatu waan dhabeefi nama isaatiif birmatu waan dhabeef gara bosonaatti gale. PP'n har'a mootummaan hattuun kun uummata Oromoo nagaadhaan gadi baastee kan isheen ajjeestu. Qeerroo kan isheen ajjeestu, qarree kan isheen ajjeestu, jaarstii otoo hin jedhin kan mana irratti gubdu, qeerroo kana miti kan jijjiirama fide. Qeerroo kaleessaa kana miti kan jijjiirama fide. Waraana bilisummaa Oromoo inni har'aa innis namoonni tokko qeeqtan, namoonni tokko tuffattan, qeerroo makaleessaa kan biyyatti sin galchedha. Kaan keessan kan biyyatti galuu hin dandeenye. Kaan keessan immoo gara biyyaatti fuullee kan hin dandeenye. Qeerroon qarreen dhiya sangalaasee lafee isaatti cabsee biyya isin turtanirraa, lafa isin turtanirraa, biyya ormaarraatii gara biyyaatti galtanii akkasin uummata keessan cina dhaabbattaniif gatii guddaa kaffale, dhiiga hedduu dhangalaase. Har'a garuu qeerroo kanaaf eenyu birmachaa jira. Kanaaf egaa qeerroon kun immoo kan isaaf filate waraana bilisummaa Oromoo lagaatti seenuudhaaf filate. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aa kun qeerroo kaleessaati. Gara biraa isinitti hin fakkaatin. Gara biraa isinitti hin fakkaatin. Inni kaan ergamtuu TPLF jetta. TPLF wajjin nutti ganaa diinadha. Inni irra nu bulchaa jiru TPLF miti. Waraanni bilisummaa Oromoo daddabee TPLF jalatti hirmaate hin beeku. Warra kana jalatti hirmataa turan warreen jabaa Shaabiyaa TPLF jalatti hirmaachaa turan OPDO har'aa fi PP har'aa kana gaafaddaa. Obleencoo faatiin gaafaddaa malee waraanni bilisummaa Oromoo TPLF wajjinis ta'e kamiyyuu fira tokkoon qabu. Ufumaa wareegamaas jira, ufumaas ibsaa jira, ufumaas eegaa jira, ufumaas immoo kufee kuffisaa jira, ufumaas immoo hidhannoo. Asitti YTPLF irratti keessaan ni kukkutame viidiyoo. YTPLF irratti yeroo hedduu TPLF farda wobooni TPLF farda yaani TPLF farda taayifattee yaabbattee bakka feeteetti ergamtuudha jedhamee waraana bilisummaa Oromoo kan akkana gabaatee akka lolaalu qeerroo kaleessa karaa duuchaa ture, qeerroo kaleessa karaa cufaa ture, qeerroo kalee jijjiirama kana fidee Oromoo aangoo korsiisee amma walitti bu'ame kana, qeerroo kaleessa hayyoota hedduu biyya alaatii galche kana, qeerroo kaleessa wayyaanee ari'atuyyee har'aa deebi'ee farda wayyaanee ta'e jedhee waamame. Maaliif kun immoo jechumaaf jedhame malee mee dhaggeeffadhaa waan inni jedhe nuyiif wayyaaneen. Gaarii kana fudhatee inni isin argitan kun inni isin hidhatee waraana kun lolaa jiru kufee kuffiseetidha hidhataa jira malee TPLF waan isa gargaartee miti. Nuti TPLF wajjin diinummaa qabna malee firummaas hin qabnu. Uummata keenya hedduu nurraa fixxeetti, saba keenya hedduu nurraa fixxeetti. Kaleessa harka qullaa yeroo nuti karaa cufnu kan nu ajjeesaa ture isaan miti. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo kan isin hubachuu qabdan keessaa dhaloonni kun dhaloonni jenereeshinii yookaan qubee jenereeshiniin dhufe qeerroof qarreen biyyatti dachaase kaan keessa ministeera keessa galtanii kaan gorsaa PP taatanii warri hojjechaa jirtan uummata Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf manaa baatanii har'a haalli isinii mijattee dhiiga qeerroo dhiiga qarree gattanii biyyatti isin deebise. Isa nagee isa biyya isin deebi'ee biyya keessatti galtanii akkasiin jiraatan sin ta'e kaan keessa ministeera taatanii kaan keessan immoo ufumaatii lamatti cabsitanii gullallee keessatti kaan mana hidhaatti namnitanii kaan immoo dhaqxaniitii maal taatanii jala TP jala jilseentaniitii uummata Oromoo dararaa jirtu, uummata Oromoo ajjeesaa jirtu. Oromoo yoom nagaa argate kaleessa qabsoo Oromoodhaaf Eertiriyaa galtan miti. Na dhaggeeffadhaa warri ministeera keessa jirtan, na dhaggeeffadhaa warri waliin turre wal beekna waan ta'eef. Kaleessa warra irra ministeera ta'e Oromoon gaaffiinsaa deebi'ee fi uummanni Oromoo tasgabbaa'ee jira. Uummanni Oromoo kan kaleessa gaafachaa ture har'a deebi'ee fi jira. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti naadaan jiraachaa jira. Qeerroof qarreen jiraachaa jira. Mee waraana bilisummaa Oromootu kana gochaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kunoo annan jira. Finfinnee jirra kunoo. Finfinnee keessa jirra. Kunoo fagoo miti Finfinnee jirra. Maaliif nun barbaanne mootummichi? Kunoo Finfinnee ma keessa irra miti? Godina addaa Finfinnee ma jirra kunoo. Maaliif nun barbaanne ree mootummichi? Maaliif gara keenyan dhufne ree? Uummata Oromoo duguuguudhaaf, uummata Oromoo balleessuudhaaf, uummata Oromoo ajjeesee jiilsuudhaaf malee waraana bilisummaa Oromoo barbaacha miti. Nama hidhatedha. Innis nama hidhatedha. Maaf dhufee nan barbaanne? Bilisummaa guutuutiin kunoo Finfinnee naannoon Finfinnee jiraanneetti dubbachaa irra. Qabsooneetti dhiignee lafee keenyatti cabsineet as geenye. Maaliif isa Beegiitti dhaadata? Maaliif isa Booranaatti dhaadata?
Maaliif isa Arsiitti isa Baaleetti dhaadata? Kunoo gidduu gala jirra miti. Kunoo Finfinnee jala jirra. Baay'ee fagoo miti. Bakka keenya himuun nun barbaachisu. Ni arganniyyuu ni beeka. Dhuu danda'a. Uummata Oromoo wanta tokko isiniif himna dhaggeeffatoota keenya adaraa keessan lolli amma uummata Oromoo irratti banamee jiru uummata Oromoo balleessu uummata Oromoo fixuudha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu isinitti hin fakkaatin. Kanaan dura sirra daddaballee himaa turre. Kanaan dura sirra deebine isinitti himaa turre. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kan du'u yoomiyyuu kan badu hin se'ina. Maaliif tooftaa inni kaleessa keessa darbe sana kan darbera waa barateera. Bara chaartararraatii waa barateera. Jijjiirama qeerroon fideera waa barateera. Waa hedduu qaba of keessaati. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gowwaa kaleessaa miti. Iddootii dhufe beekaa, eessa akka jiru beekaa, garamitti akka deemus aggaammii isaa waan beekuuf bilcheessee warreen waraana bilisummaa Oromootti qabattanii uummata keenyas kan ficcisiisaa jiru isinidha. Warreen nuun jettan namoonni tokko tokko yaada dogongoraa qabattanii nuu miti. Nuu nama hidhatedha. Waraanichi mootummaa humni mootummaa ergamtuun warreen sirna kana tiksitu dhuftee nu gaafachuu ni dandeessi turte kunoo ni jirra. Kaleessa eessa galanii nuun jedhu Sudaan galanii nuun jedhu inni kaan mataa addatee Finfinnee keessa galeera nuun jedhu haaddaddee mataa hidhannoo koo hiikkadhee uummata Oromoo natti hidhee gaafa uummanni Oromoo narraati hiiken hiikkadha. Uummanni Oromoo hiiki nagaa gaafa inni jedhe nan hiikkadha. Uummaticha na hidhachiise uummatichaaf nan du'a. Amborga nama du'uu nan danda'a. Hayyoonni kaanis du'uu ni danda'u. Qabsaa'onni kaanis jaalleewwan hedduun dhumachuu ni danda'u. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo abadan hin badu. Abadan hin badu. Kana dhugaaman sinitti hima. Arguuf jirtu. Nuti maaliif magaalan qabattanii nuun jechaa jirtu? Maaliif magaala keessan galtanii nuun jechaa jirtu? Mee meeqa keessantu qophiidha yoo nuti magaala galle? Mee meeqa keessantu qophiidha kunoo magaaluma cina jirra? Qophootanii jirtu uummanni Oromoo? Uf dammaqsitanii jirtuure? Nuti luun dandabnu. Lubbuun keessan maaliif du'a? Namni tokko nuuf qaaliidha. Lubbuun tokko nuuf qaaliidha. Uummanni keenya akka inni du'uu hin barbaannu. Uummanni keenya beelaaf dheebuu keessa darbe. Rakkataa kan manni irratti gubate, kan jireenyi isaa badade, kan mana hidhaatti miidhame hedduu waan qabnuuf, madoo hedduu waan qabnuuf, uummanni Oromoo kana ficcisiisuu waan hin barbaanneef nuti magaala galuu mee qophiidha yoo taatan borga nama nu ilaalaare. Uummanni keenya kana irratti qophii hin qabdan. Waraanni bilisummaa Oromoo yoom dadhabe? Galuu yoom dadhabe? Gochuu yoom dadhabe? Isintu qophaa'uu dide, isintu dammaquu dide. Utuu dammaqtanii akkuma kanaan dura gochaa turre mootummaa TPLF otoo dammaqtanii waraanni keessan akka galaanaa sinirra dhangala'a. Nu isin ajjeesuu hin barbaannu. Ofii keenya du'aadha sinirraa ittisaa kan jirru. Seenaa bahaa kan nuti jirru. Kun dadhabbina keenya miti. Manni Oromoo uf dammaqsuu qaba. Hayyoonni meerre kan tokko taatan. Gamaaf gamana teessanii wal arrabsaan jirtanii. Meerre qeerroo kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo har'a meeqa kan gorsitan? Ijoollee akkamiiti? Ijoolleen kun waa nyaachuu iyyuu kan hin geenyedha. Barattee barumsa ishee irraatiidha kan laga jirtu. Jiraachuu dadhabdee, boqochuu dadhabdee. Kanaaf maal taatan ree? Kanaaf sababni waa'ee waraana bilisummaa Oromoo mootummaan kun faajjii ishee faajjii sobaa kana. Faajjii mallee kana odeessitu waan hin mallee kana ganamaaf galgala guyyuu odeessitu kuni abadan nuun waraana bilisummaa Oromoo bakka akkam buune isinitti himuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka mataa isaa qaba. Saba isaaf falmata, saba isaatiif waa hedduu godhas ganaas immoo ta'uudhaaf jira. Kanaaf viidiyoo kana yoo asmarratti dhaabne obboleewwan kiyyaa wanna inni jedhaa ture dhaggeeffatanii iddoo irra isinii deebi'uu hin barbaadu. Inni nuti waraanni bilisummaa Oromoo karaa keenya qofaan qabsaahamu, karaa keenya qofaan lollaa hin jenne. Inni karaa nagaa qabsaatanus karaa nagaa qabsaaha. Garuu inni waraanatti amantanis waraanatti amannee jira. Waraanatti amannee jirra. Waraanaan qabsoomna. Inni karaa nagaas karaa nagaatti amantanii jirtani karaa nagaatiin qabsaati garuu tokkummaan keenya maaliif badee? Miidiyaa keessanii maaf gamaanaa wal loltu? Yookaan immoo warri immoo karaa mootummaatti goranii farda TPLF jedhanii maqaa balleessuudhaaf akkas godhamaa ture. Garuu maqaan baduu hin danda'u. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo kun eessa jira? Baay'inaan akkam jiran argattanii miti? Hayyoonni keenya kan Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinaa mee viidiyoo haa tokko yoo isinii dhiyeesse gara booda maal jedhe? Namni jaallatee bosonuu ta'e bosonatti hin galleedhe bara. Namni jaallatee bosonuu ta'e bosonatti hin galleedhe. Garuu karaa nagaa qabsaahanu malee warri deeggartoota karaa nagaa warra karaa nagaa deeggaraatanu warra bosona jiru jibbaara isinti fakkaate malee hundinuu karaa nagaa qabsaahanu malee tooftaa jireenyaa tooftaa ittiin
aangoo qabatan haa ta'u tooftaa ittiin lola haa ta'u malee tooftaan hundinuu hayyoonni keenya tooftaadhaaf ka'an malee waraana warra bilisummaa Oromootiin hogganaadhaan inni karaa nagaa qabsaaru tokkuma maaliif amma warra miidiyaa walirratti ololaa jiru kana malee warra amma hayyoota keenya amma mata duree kana Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinaa kana argaatan paartii jaartanii ol kaanii jiran warra akkasii olola walirratti oofaan jiran jara waraana jiru woboodhaan tokkuma jarri amma engada Jaal Daawudii walitti bu'amee ture Jaal Daawudii wajjin walitti hariiroo godhanii akka karaa nagaadhaan jarri yaadni yeraa tokko ta'u godhamee jira garuu miidiyaarra warra biyya alaa diyaaspoorni tokko akkuma argaatu maqaa dhaa'uun barbaadu yeroo hunda maqaa dhaa'uun oolu mee feesbuuk kan argaataniin kunis laayivii galee kunis tiivii maal jedha kunis miidiyaa maal jedha hundinuu lola lamarratti bana waan warri kafaa'u kuni woboo hin jaallanne bosonuu namni bosona ta'ee jaallatee bosona ta'ee bosonuutti hin galle viidiyoo isaanii isinii dhiyeessaa rabbi jalqaba booda namni bosonuu ta'e jaallatee bosonuu ta'ee bosonatti hin galle jechuun maal jechuun isaan dhaabbata isaan kafaa'u hoogganaa kafaa'uuti Mararaa Guddinaa Profeesar Mararaa Guddinaa akka jedhani kaleessa BBC sagalee hin qabne akka jedhani kaleessa BBC dhagaabiif deebiin goone waa'ee filannoo Keeniyaa dhaqan irratti Jawaar Mohaammed yeroo hunda waa'ee woboo kana maal jedhee haasaa ture Baqqalaa Garbaa yoo barbaadaa ta'e nuti iyyuu wajjin hidhanna hin jenne kanaafu warri olii gadiyyee qabtanu waraanni bilisummaa Oromoo mukunoo maal jedhe woboon maal jedhe Jaalmarroon maal jedhe waa Itoophiyaa ijaaruu ta'e Itoophiyaa ijaaruu malee nuti yaadni keenya addaa miti jedhe waraanni bilisummaa Oromoo mukunoo nu qofa karaan keenya kottaa hin jenne karaa keenya warri gama keenya nu deeggartanu mee gara keenya deebi'aa hin jenne warri gama keenya deeggartanu mee adda wal qoodaa hin jenne garuu karaa nagaas qabsaa'an qabu itti amanaa jedhe karaa nagaas qabsaa'an qabsooftanu garuu maaliif wal lollaa maaliif wal fitnaa maaliif tokko hin taane hayyoonni keenya karaa fedhattaa amanuu Oromummaan keenya tokko arnuuti kaanee loluu wallaalleedha bara kaanee lollee cabsinee hanga qabanne qabachuu wallaalle magaaloteedha hanga qabanne qabanne hanga dadhabne jechuudha hanga qabannes qabachuun dadhabne jedhe garuu hawaasa iddoo nama nagaa iddoo kana keessa lolli gaafa baname akka TPLF dhengeddaa ibidda dhukkee walitti qabsiisaa deemamu uummanni tarumatti mucuqqee namni nagaan hawaasni Oromoon keenya bal'aadha sababa sanaaf jecha nuti bosona keessa jiraataarraa ol baanii magaalaa tokko qabachuu dadhabanii har'amaa garuu magaalaa xiqqoo tokko naannoodhuma fageenyuma jechuun amma qabatan magaalaa gandoota hedduu qabatanii jiran garuu magaalaa guddaa tokko jechuudha waraanni hundi kun dadhabatanii yaadaniis hin qabata garuu uummata dhuma malee mootummaan kunis waraana tuffatu kana gaafa inni qabate akkuma TPLF dhengeddaa diroonii sitta caasaa hanga qabutti fudhatee malee yoo kufan malee hin dhiisu uummatuma nagaa tarreetti mucuqqeedhaan maqaa balleessuudhaaf waan adda addaa faarsaa turan miti shanee kan maqaa balleessuudhaaf otoo amma ka'anii jarri magaalaa tokko qabatanii tarumatti uummatuma nagaa qawwee hidhatee hin hidhanne akkuma amma fixaa jiru kana tarumatti qabsiisan tarumatti durbaa ijoollee guddaa xiqqaa akkuma amma argaatan miti tarumatti qabsiisan tarumatti sababa sana rakkoo ta'e sababa kanaaf hayyoonni keenya warri karaa nagaatiin qabsaa'anuuf warri karaa nagaan qabsaa'aa warri karaa qawweetiin qabsaa'anu tokkummaa kanaaf labsaan bosona taa'es kun rooba keessa dhaabatee dubbataa gartanii rooba keessa roobatetti roobaara waraqaa gabbaafatee akka dubbisu dhabe waraqaa barreessee irraa dubbisuu akka dubbisu dhabe waraqaa gabbaafatee jechuudha kanaafuu nuti immoo warri miidiyaarraa kun warri miidiyaarraa iyyuunus ta'ee warri bahee naasofne warri yaada barreessus ta'e namni tokko yaada barreessa viidiyoo hin dubbatu warri yaada barreessus ta'e warri bahee dubbatus ta'e yaadni keenya tokko ta'uu qaba yoo yaadni keenya tokko ta'e malee galma ga'uun hin danda'amu mana tokko jaaraarraa haatinii fi haati manaa fi abbaa manaa yoo mana keessaa waliin galle ilmoon isaaniis waan taanetti guddatti jarris bultiin jira hin diigama faayidaan takka bu'aan takka hin jiru jechuudha kanaafuu nuti tokkummaa keenya jabeessuu tokko ta'uudha inni karaa nagaatti qabanne inni karaa nagaatti amanne illee keessaan tokko ta'u Oromummaan keenya tokko waan ta'e jennaan wal balaaleffannee wal jibbuun qaba maasa bilxiqinnaree garaan hin taane keessaan wal jibbuun qaba wal balaaleffachuun qaba inni immoo karaa nagaatii fi karaa wobbootii karaa nagaa jedhamee adda wal qoodame kun hin jiru hundinuu tokkummaa keenya jabeeffannee yoo qabanneen alatti bu'aan tokko hin jiru obboloowwan keenya akkuma amma himaaranu kana nagaannaa jiraadha galatoomaa Riyoo Shaafiiti warri maatii keenya hin ta'in maatii keessaa galatoomaa